Sagantaan marii daddabarsa odeeffannoo sona seenaa kanarraa Doktoroonni Johaar Obbo Biraanuu Baldaa fi Daawit Dheeressaa qabatee anis barbaadaa teessisaa kanaa waltajjii sagantaa marii kanaa qindeessuudhaan si waliin turraa hordoftoota keenya. Isinis akka turtiin wajjiniin qabaattan gaafanna. Baganagaan nu eegde obbo Barbaada. Atau fayyata har'a marii keenyaa fi mata duree lamaan irratti ni sinaffeere. Mata dureen inni dura akkuma torban darbe kana qabee dhagahamaa jiru kaaba Shawaa Salaalee keessatti maatiin qabsaa'otaa mootummaa bilisiginnaatiin hidhamaa ajjeefamaa gidirfamaa jiraachuutu dhagahamaa jira. Mata dureen duraa kana kan itti aanu aangoo paartii biyya bulchaa amma jiru kana dheeressuudhaaf muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hooggantoota paartiilee wajjiniin marii qabaatee ture haala mariin sun ittiin deeme tokko tokko kaafnee ilaalla. Mata duree lamaan kanan isiniif qaba. Tariimoodhumaan itti deemna. Akka natti fakkaatutti isuma duraarraa isinii kaasuutu gaariidha. Durumarraa eegalla. Mata dureedhuma duraarraa akkuma
beekamu innaa bakka tokkorraa haasofnu dhibee waggaa lamaa kanaa keessaa baafnee haasofnaa. Dhibeen uummata keenyaa biyya keenya Oromiyaa waggaa lama ta'ee jira. Dhibee kana keessaa bakka tokko amma akkan mata duree isinii kaasee kana kaaba shawaa yookiin salaalee jennee haasofnu. Isa kaan keessaa waan baane fakkaatee akka mul'anne walitti qabnee si'a tokko waan hundaa ilaaluu waan hin dandeenyeef keessaa fuuna bakka akkaaraatti waa dhalate jechaadha. Dhaggeeffattoonni keenya illee hordoftoonni keenya illee kanuma akka hubatan yaadachiisuu barbaanna. Kaaba shawaa salaalee keessatti maatii qabsaa'otaa innaa jennu warra mirgaaf falmuudha bosona jiran keessaa abbaa haadhaa fi obbolaa sanyii manadhaatti guuruu dhageenyee jirra. Achitti reebichaa fi caccabsaan illee irratti deemaa akka jirutu dhaga'ama. Maatii sana aantee sanyii duwwaa otoo hin ta'in akkuma uummataatti uummata naannoo sana buqqisaa ajjeesanii alatti gatuutu dubbatamaa jira. Sagantaa yeroo darbe kaafne keessatti dhimma kana kaafne akkamittiin ajjeesanii dirreetti bineensaaf gatanii akka dhiisan kaafne turre. Haala kana akkamittiin dhageessanii akkamittiin ilaaltanii maal jennaan qabsaa'onni kun fakkeenyaaf nama maqaa kaafne irraa dubbanne sanyiin nama mataasaa danda'ee ofiin jiraatu maatii isaa jalatti itti gaafatama maatii isaa jala haadhaaf abbaa obbolaa jala nama jiru miti. Inni murtii isaatiin mirga kootuu mirga saba kootuutu mulqamee isa kana taa'ee ilaaluun naan ta'utti nama nu jedhee hidhatee mootummaa sanaan falmaa jira. Mootummaan yoo ejjennoo isaa kana irraa quufan qabaanne isuma barbaadudha bakka jirutti malee maaliidhaaf maatii isaa itti gaafatama sanyiidhaaf qabaachuu hin dandeenye haadhaa fi obbolaa isaa qabee hidhuun sababa kanaan immoo uummata naannoo gidirsuu fi ajjeesee waraabessaaf dhiisuu barbaachise. Akkamitti dhageessan akkamitti ilaaltanii doktoroonni? Laal barbaada yaadni ati kaaftee waan dansaa kaaftee wanni kun waa sadii namaa akeeka. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiin hoogganamu kun konvenshinii addunyaa seera addunyaa naman fudhanne ta'uu isaati agarsiisa. Kana wanni an jechuu danda'eef seeruma addunyaa kamuu keessatti ilmi namaa amata 18 ol hugguu tahee waan ifii hojjeteen isaatu itti gaafatama. Malee to'annaa haadha abbaa isaatii ala obboleettii isaatis ala ifi ilaalee ifi xiinxalee karaa inni itti filate irratti yeroo isaa dabarsuudhaaf mirga qaba. Kana namni tokko illee nu dhiibbaa irratti godhuu kan danda'u. Kanaa jecha waan inni hojjete ija mootummaa kanaatiin akka badiitti yoo ilaalame mootummaan kunii isuma barbaaduu qaba malee obboleettii haadha abbaa nama rakkisuun isaanii mootummaan kunii mootummaa kabajaa ilma namaatiifis haqa ilma namaatiifis konvenshinaa addunyaatiifis seera addunyaatiifis seera biyyattiitiifis akka kabajaa hin qabne nama agarsiisa. Wanni inni biroo tokko immoo inni dhugoomsu nuutu wal adda babaasee ol ilaala malee mootummaa kanaaf diinni sababuma namni tokko Oromoo ta'e qofaadha. Haalli kanaa kaleessa Horoo Guduruu keessatti tahaa ture. Akkasumatti abbaan marroofaa haadha marroofaa baay'ee gidirsaa rakkisaa turanii karaa bahaattis namoonni isaanii qabsoo keessa jiran ilmaan keessan fidaa jedhanii karaa Booranaatii fi karaa Gujiittis akkanumatti nama rakkisanii maatii nama meeqa hidhanii nama meeqa ajjeesanii darbuu isaaniitiin nama agarsiisa. Kana maali
kutaanis amantiinis gandaanis nutu akkasitti ilaala malee mootummaan kun tokko ofitti qabee tokko achi qabee tokko har'a ajjeesee boru ajjeesuuf deemaa wanni kanaa kun egaa mana Oromoo hunda dhayitee dhowwisiitii nama agarsiisa. Inni sadaffaan immoo warri mootummaan kun lakkee dogoggora irraa deebi'ee sirreessee ceehumsaatti gara fuula dura irratti wayyaawaa deema malee ammaataa hin deemuu warri jaanii yaadanii asirratti murtiitti aanu fudhachuudhaaf mootummaa kanarraa hundi keenya abdii kutachuu qabna. Yoo irraa abdii kutanne qofa isatti aanutti tarkaanfachuu dandeenya. Akeekni mootummaa kanaa aangoo isaarra tursiisuudhaaf uummata ajjeesuun, uummata sodaachisuun, kabajaa ilma namaa namarraa fuudhuun yoo isa gargaaru taate mootummaan kun akeekni isaa uummata tokko qofa. Akkuma Haayile Sillaaseen barcuma irra taa'e irratti du'ee achuma jalatti awwaalametti hamma dandeenyitti aangoo irratti rarra'anii aangoo isaaniitiin wajjin takkaa du'anii awwaaluuf malee seerumaa fi ilma namaa tokkoofuu kan kabajaa hin qabne waan ta'aniif jecha mootummaa kanaatu haqa ilma namaa namaa laalee deebi'e jedhanii warri yaada qabaatanii jiraatanii mallattoon mootummaan kun agarsiisu abdii tokkollee waan namaa kennuu miti waan irraa eeggamullee hin qabu namni keenya kanarraa tarkaanfiitti aanutti tarkaanfachuudhaaf mootummaa kanarraa abdii kutachuutu barbaachisaa kan nuunaan yaada qabaa fayyaa ta'e barbaada. Fayyaa ta'e Doktoroonni Daawit waan onneen kaase gaafii sanarratti waan dabaltu qabda. Yani doktoriin wanni jiru akka durutti akkuma jirutti lafa kaa'ee jira. Just yaaduma irratti kennuudhaaf kuni beeki ilmoon namaa tokko waggaa 18 yoo gahu jireenya kan saadha gaggeeffata. Kuni akka seera addunyaan doktoriin kaasetti illee anuma jiru. Oromoon illee safuu aadaa kan isaa qaba. Namichi kuni bulchaan biyya kanaa jedhamu kuni nama Oromoo keessaa bahee Oromoon aadaa fi safuu isaa keessatti dhimmi namni tokko itti gaafatamuu malu tokkotti maatiinsaa erga sadarkaa umuriinsaa sana gahe booddee duudhaamaa fi safuu Oromoo kana keessatti illee hani jirre kuni. Kanaaf mootummaan kuni akka Oromootti akka seera addunyaatti already kuni waggaa 18 olii dhimmi maatiinsaa isaan galchuuf hin jiraatu. Garuu immoo akka duudhaa Oromootti duudhaa Oromoo fi safuu Oromoo ala hamba'e ta'uusaa hubachiisaa jechuudha. Kanaaf kuni maalirraatii jettee immoo yeroo techee ilaaltu namni tokko gaafa abdii kutatee abdii kutannaarraa ta'a. Maaliif namni gaafa abdii kutatee safuu rabbii fi duudhaallee cabsutti tarkaanfataa jechuudha. Kanaaf kuni seera dhabdummaa fi safuu fi duudhaa Oromoo cabsuu ala keessa kan galedha. Kanaaf kun garmalee ilmoo namaa beekte akka ilmoo namaatti yaadu tokkotti wanni akkanaa kuni godhamuun kan nama gaddisiisu garmalee jechuudha. Kanaaf mootummaan kun haalli inni jiru haala garmalee abdii kutannaa wanuma godhe wallaaleetti safuu fi duudhaa rabbii fi gocha rabbii keessa galee akka kana godhuun kun sirrii natti fakkaatu jechuudha kanumaan jedha kanarratti. Gaarii biraanu asumarraa gaafii tanta si dabarsaa waan dabalattuu qabaattee dheen ture dhimma tokkoof jecha garuu asumarraa ni amma tokko daqiiqaa murtaa'eef si kenna. Bakki kun haala kanaan wal fakkaatu keessatti seenaa tuqamuu danda'utu jira. Mootummaan Haayile Sillaasee agarii tulluu qawwee kaasee mirga saba isaatiitii fi fincilee gaafa fannisu obbolaasaa lama warra qulqulluu wawuu quban qabne qotatanii bulan wajjin fannise. Abiy Ahimedis nama dhalataa iddoo kanaa naannoo kanaa ijoollee dhalattuu iddoo sanaa mirgi uummata keenyaa cuucamee akkaataan mootummaan kun ittiin uummata kana qabee ajjeesaa fedhaa gidirsaa jiru
nun quubsinee jedhanii fincila kaasan kanatti qabatee haadhaaf obbolaa walitti qabee hidhee uummata naannoo sanaas gidirsee ajjeesaa bineensaaf dhiyeessuun kuni sirna sanaan sirni kun duubatti deebi'ee sirna Haile Sillaasee wajjiniin wal fakkaata jechuu akka hin danda'amne sirni kun sirnoota sana dura darban hundaa caalaa TPLF dabalatee ulfaataa ta'uu yeroon irraa dubbanne jira. Maalumaafuu sanatti deebi'aa jira jechaadha sirni kun sanaan wal fakkaata waanuma jedhuun daqiiqaa dhuma murtoofte sii kenneen gaaffii itti sin dabarsa. Ulfaadhoo obbo Barbaada dhugumaan uummanni Oromoodhaa yeroo ammaa kanatti yaaddoon Oromoo guutuu qabatee jiru kan mootummaa odoo hin ta'in sirna dhablii warra ta'ee warra argitee hangoodhaaf bololuudhaaf achitti walitti yaa'anii walitti kuufamanii biyyi sun qabamtee akka jirtu argisiisa. Itti aanee immoo dhugumaanii ani wanni guddaan tokko waan baay'ee na dinqisiisu seenuma darbe keessa hoggaa 150 keessa wanni nu dabarsine irra caalaa immoo naannoo Yaayyaa Gullalleetii fi akkasumatti kuyyuu qabatee guutummaa Abuunaa Gindabarat naannoo suni naannoo qabsaa'onni Oromoodhaa burqaniidha. Akkasumas immoo sanyiinis nama naannoo saniiti. Maali wanni tokkoon na yaadachiisu waa dhaggeeffachaa ture warra duri ittiin isin deebisaa sirba tokkotu jira beektu wayyaa badaa ilma salaalee jedha. Maaliif akkas jedhanii too sirbanii hundumti keenyaa duubatti laallee hoggaa hawwanne qabsoon Oromoodhaa Oromoon bakka jiru toora jiru akka tokko ta'e akka sammuun isaatis tokko ta'e kan argisiisudha. Amma hiriyoonni koo kan darban doktoreenis akkasumas Daawitiin illee waan gurguddaa tokko tuttuqeetoo jira. Atillee immoo akkasuma waa'ee Haile Sillaasee fiddee achi keechitoo jirta. Dhugumaanuu yoo hubannee too laallee wanni guddaan tokko laaluun kan nurra jiru gabrummaan biyya sanirra jirtu gita bittaan haareffamee kan dhufe niyoo kolonii kan jedhu warra kaanirra siistemiidhaan taa'e. Oromoorra garuu bara Minilikii qabee hamma ammaatitti irra jira. Yookiin saba xixiqqaa kana gabrummaan sun akkasumatti irra jira. Hin geeddaramne wanni haarayni wanni tokkollee qabatanii kan jiru. Egaa maaliif wanni kun ta'a hoggaa jenne saba sanii nama falmatu yoomiyyuu falmaan hoggaatti baay'ate falmaa sanirraa kan ka'e jabeenni argamaatu jira. Yeroo jabinni argame immoo diinnis immoo waan san dhaabuudhaa fi tattaaffiin inni hin goone hin jiru. Mukni inni ittiin buune hin jiru. Tabbi inni iffiigne hin jiru. Lagni inni ce'uudhaaf hin yaalle hin jiru. Isa santu warra goolessitoota kanaa fi hinaaftota galma odoo hin ga'inii fi dubbii dharaatiin mataan isaanii guutame wanni isaan gochuudhaaf fiigan kuni kanaa fi maatii qabsaa'otaa kana itti dhaqaniitoo kana godhan malee wallaalaniiti miti. Beeku akka jaalsanyiin nama of danda'e ta'uusaa beeku garuu gaanganii haadha kutte jennaan ofittuu jabeechite jedhe. Jarri kuni gamnummaatti fakkaatee akkasitti deemaa jiru malee Oromoon wal beeka. Oromoon qabsoosaa cimseetoo jira. Qeerroo bilisummaa Oromoodhaa waan hin taane maqaa qeerroo haaromsaa jinnii kaloomsaa jecha waan hin taane xibaaraa deemanillee yeroo ammaa kanatti bu'uura isaa lafa godhatee caalattuu cimee itti dhufee waan jiruufi ibidda isaanitti shidame kana dhaamsuudhaa fi yoo kana tuqneel tarii xiqqoo nurraa qabbaananiina yookiin immoo xiqqoo nurraa achi obsa godhatinu maaliif hoggaa kana dararsine kan jedhudha. Kanaaf kanaan deeman garuu ofittuu jabeechaa jiran. Oromoon Oromoo dhageechi isaan heddugaleessa dhaamsuudhaaf heddugaleessa caccabsanii haayyaa akkana nuu ta'ee jira. Karanaan argitee gara Sidaamatitti deemnee
Sidaama jechuun Amaara jechuu kooti beektu Sidaaman ummata Sidaamaa oduun tuqin Amaaratti yaamna nuyi warra heddu galeessaa kana numa beektu. Kanaaf isaanitti magnee heddu galeecha caccabsinee kana goona jedhaniitu abjuun isaanin abjoonne hin jiru waan isaanin hojjenne hin jiru lafa qotee bulaa akkuma argitan naannoo Finfinnee guutummaa guutumti dhabamsiisuudha waan isaan hin goone hin jiru. Gaafa tokko garuu Oromoon hoggaachi ol kaate magan waan isaanirra jiru. Lafti isaan irratti ijaaran gamoon isaan irratti ijaaran suni deebi'ee bosona ta'a malee lafa isaan jiraatan ta'uuf hin danda'u. Kana hubachuutu isaanirra jira. Jarri kuni badii hin taane ofirratti fidaatoo jiru malee qabsoo adda bilisummaa Oromoo yookiin qabsoo dhaaba bilisummaa wabii uummata Oromootiif ka'e uummata Oromoodhaa duubatti deebisuu hin danda'an. Namni isaan maqaa waaqatitti ilaalaa turanii Mallas Zeenaa waan jedhe yoo hubattanii tolaaltan maal jedhee gaafa Oromoon kaate Afrikaan guutuu hin danda'u jedhee lafa kaa'ee jira. Sanodoo dhuguma sammuun isaanii kan fudhateetu hubatu ta'e kanaayyuu hubatu. Warri kun of wallaaltota. Wayis hin beekanii, safuus hin beekanii, namni safuu odoo beekaa cabsu akkuma Oromoon jettu nama didaa rafuu bakakkaanuu hin kaasu kan jedhu waan ta'eef warra kanarraa wanni nu eegnu tokkollee hin jiru. Tokko isaanirraa wanni eegnu hin jiru. Garuu wanni nama gaddisiisu jaallan kiyya odoo hin tuqne kanan darbu maal seetani? Warra qabsoo adda bilisummaa keessatti hirmaatee ture. Kan akka Dr. Diimaa Nagahoo, Leencoo Baatii, Leencoo Lataa, Hasan Huseen akkasumas tarree isinii galchuu nan danda'a. Immoo maqaa Oromootii fi warra argitee nuyi Oromoodhaaf falmanna jedhanii maqaa Oromoodhaa qabatanii miidiyaa qabatanii as ol ba'an waan kana keessa harka qabu. Kana magan isaaniif safuu isaanii gara fuulduraatiitti seenaa isaanii warra balleeche warra sammuu isaaniitiin waa meeqa hojjetee boodammoyyuu akka sareedhaa waan gadi baasan deebisanii too hudhanii akkasittiin isaan laala. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanumaan asirratti dhaabaa gara biraatitti yoo biraatti. Gaarii biraanuu fayyaa ta'ee dhugaadha amma kan qabxiin mata dureen filanne waan miidhaa mootummaan sirnaa Abiyyi kun raawwachaa jiru irratti kan hirkate sadarkaa qaba. Warri hunduu miidhaa warri hojjetus warri hojii gaarii uummata Oromootiif hojjetu akka itti wal caaluuf bakka itti ilaalamuu qaba. Kan warra Ihaadigi yookiin paartii bilchiginnaa kanatti hirkatee jiru kan warra isaa ala jiraatee immoo akka biraatti waan Oromootiif hojjetuu fi Oromoo irratti hojjetu akka biraatti ilaalla. Miidhaa amma ga'aa jiru kana akka fe'eeyyuu ta'u itti gaafatama isaa kan fudhatu mootummaa amma maqaa mootummaatiin jiru kana ajajees raawwachiisaa jiru isa immoo kana keessatti waan gochuu qabu warri hin goone fi waan gochuu malle warra godhe warra tamma maqaa kakaafte kana bakka biraa fi akka biraatti ilaalamu isaa innaa biraatti deebina. Gaafii itti aanuttanii sinceessa doktoroonni amma bakkuma ammarraa dubbanne kana maatii qabsaa'otaa kana hidhuu duwwaa uummata naannoo sanaa ajjeesanii waraabessaaf dhiisuun gatanii duwwaa otoo hin ta'in uummata akka uummataatti bakkaa buqqisanii gubuudhaaf sagantaa bal'aan jiraachuutu dhaga'amaa jira. Inni kun eessaa ka'ee iddoo kana qaqqabeen beekamaadha. Namuyyuu gaafa mootummaan kun aangootti dhufee addatti Oromoo irratti bulchiinsa waraanaa labsu waan dhiyaa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irratti kan haasa'amaa turame. Achirraa tarkaanfatee waan Walloo irratti ta'uu fi waan Karrayyuu irratti ta'u Arsii keessatti wanti ta'u sirna nafxanyootaa walii ijaaran waan raawwatu Diradawaa keessatti waan ta'u waan saatanaa dha'uun ta'e inni kun warra humni Amaaraa makaraarsoo yookiin finxaaleeyyuun Amaaraa ijaaranii bobbaasan jennee irraa dubbachaa baane. Haa ta'u malee finxaaleeyyiin abbaa fe'eetu hidhatee
Oromoo nam tokkeedhanis gareedhanis na ajjeesu hidhataa fi golgaa mootummaa kanaatiin akka alan taane rumaa dubbatamaa ba'e kunillee. Akka waliigalaatti uummata buqqisuun ajjeesanii waraabessaaf dhiisuun gidirsuun jimlaadhaan yookiin hoomadhaan manadhaatti guuruun dhiyaa biyya keenyaa Wallagga godinoota arfan irraa kaaseti dhiyeenya kanammoo dhiya Shawaa qaqqabee amma dhufee kaaba Shawaa jira. Baattis biyya keenyaa Harargeettis wanti ta'aa jiru wanti mul'achaa jiru akkasuma. Walloo har'alleen Affaarii fi mootummaan naannoo Amaaraa walii galaniiti ajjeesanii maqaa jaarsummaatiin qabanii deebi'anii jaarsummaadhaaf lakkaa'an manadhaatti guuruun ajjeesuun akka itti fufetti jira. Wanti kun mul'achaa jira. Already amma iddoon amma yaayyaa gullallee namni keenya akka buqqaafamu ganda torba jechaa naannaa tokko jala dhaqa. Akka buqqaafamu buqqa'ee itti murtaa'u bakkichi ibiddaan akka gubatu murtaa'aa jiru kuni Finfinnee irraa yoo fagaate kiiloomeetira 100 hin caalu. Kiiloomeetira 100 silayyuu baay'ee fagoodha. Burraayyuu irratti wanti uummanni keenya ta'aa jiru beekamaadha waan ta'eef. Wanti kun eessa ga'ee dhaabbachuudhaaf jiraata doktoroonni? Ilaali gidiraan uummata keenyaa yoom dhaabbataa kan inni jettu kun amma mootummaan kun seera fi diigeeti seeraan kabachiisa jee nama ajjeesa. Ifi nama hidheeti ragaa tokko malee nama dhabamsiisa. Kun yoom dhaabbataa? Amma mootummaan kun waan birootiif ulaa saaqaa jira. Mootummaan seeran kabaju, haqa ilma namaa laalu, namarratti roorrisaa, nama ajjeesa, nama hidhaa, biyyaa nama baasa. Kuni kan inni dhaabbatuu danda'u ifi isaaniitiin. Isaan wanni kana hunda godhaniif amma wanni reefu irraa tuqite hawaasa Oromoo guddaa kana bakka takkatti itti duuluudhaaf humnaas waan hin qabne jecha tartiiba lafa kaayyataniiti. Kamiseettis dhaqanii jeeqanii Harargee irraas nama miliyoona lama buqqasanii Benishaanguliin uummata keenya kadhiyaa kana ficcisiisanii warra karaa Somaaleetiin Baalee irraa kaasee karaa Booranaa kanaan nutti duulchisanii bitanii laali karaa hundaan kan itti duulamu kan hidhaus kan ajjeefamus uummata Afaariin kan Wallootti duulchanis kan Amaarii dhufee ajjeesus karaa Manzeetiin kanaan hundaan dhufanii uummata keenyatti duulan kana saba tokkootu duulli irratti banamee jira. Saba guddaa kanarratti duulli wanni inni banamaa jiruu fi uummata kana yoo cabsanii qabatan malee biyya san keessatti aangawaa ta'anii jiraachuudha akka hin dandeenye beeku. Kanaa jecha uleen hundumtiin uummata kanarratti deemti. Kuni jarri kuni namalleen sodaatanii, rabbilleen sodaatanii addunyaa seera addunyaatiif illee kabajaan qaban. Biyya keessatti humnaan nama cabsanii biyya alaarratti ammoo akka nama umareetu akka nama waa jijjiiru akka nama guddina biyyaatiif yaadu fakkeessanii dinagdee biyya alaarraa argachuu barbaadan. Kanaaf isaan akeekni isaanii wahuma tokko hanqa lubbuun jiraatanii aangoo irratti turuudhaaf. Yoo ajjeesuun kan aangoo irra isaan tursiisu fakkaate uummanni tokko akka sodaatee isaan jalatti cabu. Uummata Oromoo kan akka inni hooggana dhabu nama isa keessaa nama dhugaa dubbatu. Nama garaadhaa bulumoo waatti kannanii callisiisu kan ammoo ari'anii kan biroo fidantiin callisiisu kun isaan baasutti fakkaata itti fufuu deemu. Maal bananii mootummaan haqa namaan laalle seeran kabajne humnaan namarratti roorrisuu yeroo uummanni Oromoo ifitti deebi'ee jara keenya nutu polotika adda addaa jaarmee adda addaa jee haasawaa. Nutu gandasani jee haasawaa malee jarri akka tokkotti nu ilaala. Kana waliin dhaabbannee mootummaa nama ajjeesu kana yoo mootummaan nama roorrisee nama ajjeesu abbaa humna qabuutu dhufeef irraa dhaaba. Akka Malcolm X jedhe by all means necessary. Roorroo
ifirraa dhaabuudhaaf ilmi namaa United Nations Convention irratti waan qabsoo isaatti gaggeessee roorroo ifirraa dhaabuu danda'u hundatti gargaaramuudhaaf haqa qabaa jira. Haqa inni qabu kanaatu amanu Oromooni yaanni bakka lamatti turree kana ilaallaa mee suutatti dhufaa yoo bakka takkatti dhufuu baatellee human life cost xiqqeessuu dandeessinaa. Ijoolleen tun hiriyaa kenninuu fi warri ja'an kanaatu mootummaan kun inuu akka inni yaadetti laal warri biyya Amaaraa warri biyya jaarna Habashaa qaban hamaadha. Waan ifii godhuu deemaniin si akka ni beekte. Abiyyiin ji'a sadiittiin abaa'uus wobuus balleessa jeetti ji'a sadiitti na kuffisuu deemanii jee lolatti banaa ture. Waan ifii godhani si himatan dura bu'anii. Ati akka if defendu gootu if duba deebituu si godhan jechuudha. Amma kana wanni inni godhaa jiru. Kana ammoo Oromoon gaafa ifitti deebi'ee walirraa haasa'ee national resistance kan baduu deemu bakka amma wanni argitee jirtu baharraa eegalee kibba sinaan qannee kibbarraa eegalee dhihatti sinaan qannee jiddu galaas fudhatee kaabaa sin dhoofillee qabbana dhabaa jiru beektee wanni guddaan akeekni isaanii saba Oromoo cabsuudhaaf kan inni dhaabbatuu danda'u national resistance sabni Oromoo akka sabaatti ajjeefamuun roorrifamuun nu ga'ee mootummaan kun akka mootummaatti ilaalamuu qaba. Woomatti Tigree isinirraa kuffisne jedhee lafarraa nu fixuuf hin qabu kana ifirraa dhaabuu qabna. Warri akka keenyatti ajjeefamaa jiranillee jira beektee warra saboota kibbaa keessaa warri Sidaamaatis warri Kaambaataatis warri Hadiyyaatis hedduu keessa isaanii warra garaa dhaabuu malee nama isaan keessaa waa dubbachuu danda'u hunda eega Abiyyiin dhufee ilma namaa ija banatee ilaalee dubbachuu danda'u hunda keessaa fixaa jira Abiyyiin. Kana ummata kanallee yoo sabni Oromoo cabuu saba Oromootu ummata kanallee saaxila. Ummanni kunillee gahee isaanii akka gumaachan sabni Oromoo waliin dhaabbatee roorroon nuuf gayaa hiraarfamuun nuuf gayaa. Mootummaan kun mootummaa sagalee ummataatiin filatame miti. Mootummaa bakka isaa wallaalee mootummaa rakkoo dhufee aangoo irratti darbamee biyya san keessatti namni moggaafamu hafee heerri irra wayyaa tokko uumamee qooda namuu hanqate durirra kan maqaan itti dhawamee hanqate sun haa wayyaamuu jaamee dhufeedha. Nu ajjeesuuf hakan qabu. Mootummaan haqa nama ajjeesuun qabu. Mootummaan kanuma uummanni fidhiisa qofa nama ajjeese. Mootummaan uummata tajaajiluuf uumame. Kanammoo uummata jabaatu ofirratti godhuu danda'a. Gaafa nuti Oromoon walitti deebinee haasofnee baduudhaaf deemnaa. Dhumuudhaaf deemnaa. Mootummaan kun mootummaa farra ilma namaati jennee uummata akka keenyatti dhumaa jiranillee if cinaa hiriirsinee sagalee tokkoon dubbachuu dandeenye gaafa nuti kaane qofa ofirraa dhaabbata. Jarri kuni odoo Oromoo lafarraa dhume gammachuu isaaniiti. Namni aangoo wanni nu buusu hin jiru jaaniiti yaadan. So kana uummanni keenya beekee isaan dhaabuun deeman. Isaa wanni takka isaanii galee jiraate makmaaksa isaanii keessaa sanuu Abiyyi nugusa ta'uu barbaadu. Nugusa samaayi ayitaarras nugusa ayikassas si shoomuu yaalballu si shaaruu yiqocaal. Biyya Itoophiyaa san keessatti Mangistuu Hayilamaariyaam qofaatu baqatee nagaan jiraachuu danda'e. Warri aangawaa ta'an hundumtiinuu achuma keessatti dhumanu biyya san keessatti. Kanaa jecha cubbuun yakki isaanii daangee waan darbee jecha nama ajjeesuun isaan tursiisu fakkaatanii itti fufaa jiru. Waan akkanaatu waan akka Ruwaandaallee uumuu danda'e. Kanaaf isaan duraa dhabuun deemanii gaafa Oromoon ifitti deebinee harka wal qabannee akkuma wayyaanee kuffisnee ilmaan abbaa gadaati jennee manatti deemuudhaa miti. Sirna ilma namaatiif kabajaa qabu. Sirna seeraan bulmaataa tokko biyya teenyatti uumuudha akka dandeenyutti harka wal qabannee sabaa fi sablammoota cunqurfamaa if cinaa hiriirsinee mootummaa kana gaafa nuti sossoo'uu dhoowwine qofa irraa dhaabuu dandeenyaa. Isaan kanaan rabbi sodaatanii guyyaa tokko nama dhugaa namaa laalu cubbuurraa hambifatanii nu hambisan jennee yaannu isaanii Oromoo akka sabaatti diinummaatti waan herreganii jecha tokko nu fidhaa jira. Gamtaadhaan dhaabbannee
bifa barbaachise hundaanuu yoo mootummaa kana dura dhaabbanne qofa wanni kun nurraa dhaabbataa yaada jiruun qabaani keessaa bahe. Bareeda Doktoroonni galatoomii hordoftoota keenyaa kun sagantaa marii daddabarsaa odeeffannoo sona seenaati kan hordofaa jirtanii mata dureen irraa mari'achaa jirru kaaba shawaa Salaalee keessatti maatii qabsaa'otaa mootummaa bilchiginnaatiin gidirfamaa ajjeefamaa fi hidhamaa jiraachuu akkasumas mootummaa aangoo mootummaa bilchiginnaa dheeressuudhaa fi marii muummee ministeera Itoophiyaa hooggantoota paartiilee siyaasaa wajjiniin godhee irratti Doktoroonni obbo Biraanuu fi Daawit wajjiniin mari'achaa jirra. Ammas turtiin keessan akka nu wajjiniin ta'u gaafanna. Daawit wanti onneen kaase akkuma jirutti ta'ee bal'iseeti gaafii ka'eef irraa dubbate. Qabxiin inni achi keessatti kaase tokko tuqe tokko waan hubatamuu qabu. Nuti akka marii kanaatti kan kaafnu fi bakka kanatti kanatti ta'e bakka kanatti ta'e kanatti ta'e bakka kanatti kanatti ta'e kan jennuuf fakkeenyaaf akka nama gaafii isinii kaasetti dhiyaa fi rakkina dhiyaa fi kibba uummata keenya irra ture bal'inaan irraa dubbachaa turre. Ce'ee dhufee Gindabara dabalatee jaldu dabalatee Amboo amma qaqqabutti dhiya shawaatti tarkaanfatee waan tamma jennu haala bakka rakkinni hin jirre akka hin jirre namuu hubataadha. Bakki Oromiyaa keessa bakka rakkinni hin jiru. Nuti kan irraa dubbannu bakka itti caale taateen addaa bakka itti ta'e irraa xiyyeeffannee dubbanna. Inni dhiya shawaa qaqqabee amma dhufee kaaba shawaa jirannaa jennu miidhaa mootummaan kun uummata keenya irratti sadarkaadhaan bal'isaa bakka inni itti diriire miidhaan kun diriiree bakka inni ga'aa jiru irraa dubbachaa jirra malee rakkinni iddoo tokko ilaaluu akka jedhutti miti. Immoo onneen yaada kana kaasuusaa sirrii. Nu akka keenyatti irree gara siniif gara kun jennee ilaaluudhaaf otoo hin ta'in bal'achaa deemuu tooftaan mootummaa kanaa iddoo tokko fira fakkeessee iddoo tokko warra seera cabse warra didaa fincilaa badii qabu fakkeessee sadarkaadhaan hiriira kuchuudhaaf tooftaan inni godhe eessa qaqqabaa akka jiru. Kana keessaan namni hin jiru jechuu hin danda'amu. Gaafa Wallagga qobaatti qobeeffamee ajjeefamu reebamu Ambootti walitti galma keessatti walitti ga'aniiti warri bilchiginnaa wajjin hin gaafsanaa ODPdha. Warri ODP fi warri ODPtti biyya alaa kanaa galanii hirkatan waan Wallaggaa haasa'aa turan. Amboo keessa ta'anii. Sana maaliidhaaf godhan? Wanti Wallaggatti ta'uu dhiya shawaa yookiin shawaa in ilaallatu jechuudhaafi sagantaa sana deemsisaa turan. Sana jechaan uummata Oromoo shawaa jiru jiddugala jirutu yuun ilaalcha sana qaba jechaadhaa miti. Ilaalcha isaanii fedhii isaanii sana jalatti garuu namoonni ammataman dhugumayyuu Wallaggatu rakkinaa nutti uumaa jira malee bilisoomneerraa mootummaan kun rakkina hin qabu warri jedhanii jiru. Sababa sanaan ka'anii mootummaatti hirkatanii har'a warri sooreyyii ta'an danuutu jiru. Isaan illeen waan hubatan qabu. Itti maxxanuudhaan uummata isaan dogoggorsanis immoo baay'eetu jira. Kan nuti kana kaafnu fi isaan warri adeemsa sana hin hubanne akka uummataatti akka adeemsa sana illee hubatuuf. Waliigalatti garuu babal'inni mootummaan kun already funyaan Finfinnee jala ga'e. Kan isaan maaltu hafe jedhan dheengadda namichi Geetaachoo Baalchaa jedhamu dubbiimaan paartii bilchiginnaa Oromiyaa kuni wanti nu hafe hin jiru qellem Wallaggaa duwwaatti hafe qellem Wallaggaa fi mataan fincila sanaa Finfinnee jidduudha jira jedhee waan taane walitti harkisuudha barbaade. Yoo dhuguma qellem Wallaggaa duwwaatti waa isaan hafe dheengadda kun torban lamayyuu hin guunne ibsa garaa kan inni kennu.
yoo dhuguma wallaggaa duwwaatti rakkinni isaan warra hidhatee bosona jiru wajjin mirgaaffan wajjin qellem wallaggaa duwwaatti hafee salaalee gara maaliidhaaf maatii qabsaa'otaa ajjeesu. Maaliidhaaf maatii qabsaa'otaa jiru. Maalumaafuu gaafii qosinii gabaabsuudhaaf akkuma hubannoon jiru waan argamuuf waan onneeni nutuu adda godhee ilaala malee mootummaan kuni adda godhee ilaalu akka tokkotti nu ilaalaa kan jedhu. Mootummaan kun akka tokkotti nu ilaalee hin beeku. Akka tokkotti nu ilaaluun nu ajjeesuudhaaf. Immoo gargar dhaabee nu ajjeesuu qoqqoodee akka waliin tumsine akka waliin milmanne godhee nu ajjeesuudhaaf karoorri isaa fi kaayyoon isaa wanti inni raawwachaa jiru. Maalumaafuu waan onneen jedhe kun adeemsi kun waan salphaadhaa miti. Finfinnee ga'aa jira. Marseeraa jechaadha. Eessatti dhaabbataan kun ammallee bal'iftanii xiqqoon makkatti dabaltaniifanii isinii kenna. Eessa ga'ee dhaabbachuu qaba? Eessatti dhaabbachuudhaaf jiraata? Adeemaa jira. Waggaa lama keessatti kun qellem wallaggaa ka'ee haa jennu akka isaan jedhanii har'a Finfinnee yaayyaa gullallee salaalee keessa jira. Kiiloomeetira 100 Finfinnee irraa fagoo miti. Kan kattaa yookiin burraayyuu rakkinni bara guutuu gaafa waggaa lamaan kanaatii calqabee jiru akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Bareeda barbaada. Gaaffii bareeda. Dubbiin kun bal'aadha. Garuu gabaabumatti kaa'uu yaada. Duraan durseeti gaafa mootummaan kun aangoo kanatti qaamni amma jijjiirama jedhee gadi ba'e kun aangoo kanatti dhufe siyaasa biyyattii sana keessatti fudhatamni argatame kun eenyuu nama gaafachiisu miti. Baay'ee ture. Garuu immoo ummatichi akka sanatti haasimatu malee mootummichumtuu gaafa akka sanatti gadi ba'e qaamni sun gaafa akka sanatti gadi ba'e shira qabaachuusaa adeemsa siyaasaa qabaachuusaa otoo man turiin yeroo muraasa keessatti jijjiirama isaa argitaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e waggaa tokkoof waa dura wanni haasa'amaa ture gaafa dhufan wanni haasa'amaa tureef ji'oo 3 ji'a 4 keessatti erga aangootti dhufanii ji'a 3 ji'a 4 keessatti wanni jijjiirama siyaasa biyya sanatti ta'e akka dhufanitti otoo hin ta'in achuma keessatti jijjiiramuu isaanii argitaa jechuudha. Sanarratti maalitti argitaa? Bobbaasaan siyaasota Oromoo irratti bobba'an. Siyaasa Oromoo kanarratti fi qaamotii siyaasa Oromoo irratti bobba'an kan immoo haala siyaasa akka isaanii ta'utti. Fakkeenyaaf isaati amma duratti kaastee siyaasa isteeppii sanatti darbuudhaaf Oromoo adda hiruudhaan siyaasa isaaniif akka ta'utti propagaandaa isaaniif akka ta'utti jechuudha. Sanaaf maal godhanii bobbaama duraan godhanii lixa Oromiyaatti jedhanii propagaandaan adeemaa jiru sun. Istiraateejiin adeemaa ture suni istiraateejichi siyaasa isaan kaayyoo godhataniif gaafuma ka'anii fi gaafuma as gadi ba'an isteeppiidhaan yookiin sadarkaadhaan deemanii akkamitti qabsoo Oromoon barbaadee as dhufee kana maal akka ta'e ni beekani. Kanarraa maqsanii akka ofii isaaniitiif ta'utti goolamuudhaaf wanna godhan tooftaa isaan uummatanii gadi ba'e ture jechuudha. Oromoo hiraniit siyaasaan irratti propagaandaa godhaniit olola irratti godhaniit qaama uummatichaa caccabsanii siyaasa isaanii ta'uu sana raggaafatanii bakkaan gahu ture jechuudha. Garuu maaltu ta'e? Akka isaan yaadanitti otoo hin ta'in siyaasni isaanii sadarkaadhaan fudhatama dhabaa dhufee jechuudha. Sun immoo maalirraa dhufee? Qaamni qabsoo uummatichaa dhugaa ka'eef sana qooda beekuuf wanna barbaade sanarratti cichoomina isaa argitaa jechuudha. Isaan maali? Haala adda addaatiin, haala amantiitiin, haala siyaasaatiin, haala naannummaatiin uummata kana saayikooloojii fi sammuusaa adda babaasuu yaalanii turan. Uummatichi garuu wanna ka'eef qooda beeku. Qaamni qabsoos wanna ka'eef qooda beeku cichoomina sanarratti godhee iddoo isaan taargeetii yaadanii fageenya giddugaleessa biyyirraa fagoorraa iddoo isaan kaasan sanarraa qabsichi isaan nyaachaa siyaasa isaanii cabsaa ajjeesaa beektee dhaqee
dhuunfachaa adeemuu isaa mul'ataa jechuudha. Kanaaf wanni isaan gaafa xiyyeeffannaa isaan godhanii lafa fagoo giddugalee baharratti fi kibbarratti godhamaa ture sun dhufee isa kanaaf akka deemuudhaaf nama hubatama ture jechuudha. Garuu maaltu ta'e inni achitti fagoorraa adeemsisan sun mo'achaa isaanii mo'aa siyaasa isaanii nyaachaa adeemuusaa dhaqee dhufee almost kiiloomeetiraati 100 jettu kana keessatti ati uummata tokko nan bulchootti uummata tokko hin dirsitu. Uummata tokko fixuudhaaf karooran godhatu. Lafarraa kaasuudhaaf karooran godhatu. Maaliif uummaticha bulchuudhaaf adeemaa jirta jechuudha. Amma garuu maal ta'aa adeemaa jira? Fedhii kan keetiifi fedhiin uummatichaa wal madaalaa qoodan jirreef walitti adeemaa qoodan jirreefi uummata already akka ati tooftaa baafatte sanatti wanna ati karoora baafatteef sun yoo sii ta'uu didee deebitee maal taata already siyaasa mo'amuu kee gaafa beektu uummata kana siyaasa mo'uu dadhabee humnaan mo'uu qabaa jetteetidha murteeffattee gadi baataa jechuudha. Gaafa akkana jedhee gadi ba'u qaamni mootummaa kun sadarkaa ofii isaatii xumuri maal ta'aa jirantillee deebii ofii kennaaf adeemaa jiraa jechuudha. Gaafa ati goolaba dubbii keetii fi yookiin gaaffii keetii gaafa ta'u jechuudha. Mootummaan kun akka amma deemutti siyaasni isaa dhumaa jira. Sadarkaan isaas dhumaa adeemaa jira. Siyaasa uummata tokko dhugaa irratti hundoofteetti fedhii uummata sanaa irratti hundoofteetti mo'uu dandeessa malee yeroo ammaa kana keessatti conscious leveliin siyaasa addunyaa fi generatiinii amma jiru kana keessatti ati bujjaachisitee ololaan adeemsitee fi fedhii ofii keetii barbaaddu uummata irratti feetee mo'uu hin dandeessu jechuudha. Kuni uummatichi cichoominni qabsoo isaa irratti qabu sadarkaa maalumattuu yoo adda babaasan fedhii isaanii guuttachuudhaaf uummaticha sammuu adda addaatti hiruu yoo yaalanis uummatichi sana cabsee nyaatamee dhaqee keessatti galuuf adeemaa jira. Waa lamatti galuuf adeemaa jira. Akka laalcha kootti. Maali ta'u inni suni mootummaan kun yeroo gabaabduu isaa hafee dhaqee already kiiloomeetirii 100tti galee jechuun amma dhufee beeta mangistii galuuf jechuudha. Ofiima isaaniitii walitti ka'uuf adeemaa jiru jechuudha haala kanaan yeroo laaltu jechuudha. Tasgabbina dhabuuf adeemaa jiran. Uummata diiguurraa walittuu diiguudhaaf adeemuu jiru jechuudha. Kanaaf maal ta'a? Dhumaatiin isaa yookiin immoo dubbiin amma adeemaa jiru kun dhumaatiin isaa goolomni isaa ta'u mootummichi siyaasni adeemaa jiruuf akka inni adeemaa jiru beekeet of hubateet wanna ofii isaatii inni fedhe uummata irratti dhiibuun gatii akka hin qabaanne uummatichi conscious levelii isaa ol akka ta'e dandeettiidhaanis waan hundaadhaan isa caalu akka ta'e hubatee wanna uummatichi fedhu irratti of deebisee of galagalee fedhii uummataa bakkaan guuteet wanna ummatichi barbaadu kennee fi biraa galu. Yookiin immoo wanna ummatichi barbaadu walumaanuu irratti hojjetee kan ummatichaaf ta'uu fi kan isaaf ta'u waliin godhee furmaata ummatichaaf fidu. Kanaachi garuu maal ta'uuf adeemaa jira? Ofii isaatiyyuu otoo akkanumatti nyaatamu akka kaansariin qabatee tokko dhaqee inni amma kiiloomeetirii kun yeroo muraasa booddee beeta mangistii fi 4 kiiloo isatti galuuf adeemaa jira jechuudha. Kanaaf kuni siyaasni isaa cabuusaa qaamni siyaasni cabe namni siyaasa biyya tokko adeemsisu siyaasni isaa gaafa fudhatama dhabe humnaan mo'uu hin danda'u. Siyaasaan gaafa mooteedha humnaan illee nama mo'uu dandeessa. Kanaaf mootummaan kun haala ika irraa fi amma laalu sadarkaa amma jirurraa yeroo raattu wanna inni godhaa jiru sadarkaa uummata kaasee uummata cinqee beektee haala adda addaatiin uummata adda baasee tooftaan inni godhatu kun already hin taanee fi fashalaa'ee jira. Kan ta'uu qabu fedhii uummataatti as deebi'ee wanna uummanni fedhe sana bakkaan gahee uummatichaaf karaa gallakkisu. Kanaachi immoo otooma jedhu deebi'ee uummatichi isa cabsee sadarkaa hin taane irratti gaagama ofirratti geessisu ta'aa jechuudha. Kanaaf dhumaatiinsaa fi sadarkaan haala deemaa kun inni dhumu kanarratti hundaa'aa jedhee sanan yaadaa jechuudha. Barbaada gaaffii kee hojii deebisee yeroo ta'e akka laalcha. Daawitee galatoome waan gaariidha. Gaasin lachuuyyuun onneenis atis bakki dhaabbannaa rakkina kanaa bakka makuu mootummaa sanaa hin fooyya'aan rakkisaadha. Maaliifin
harkisaa dhiigaa mootummaan sun mootummaan harka dhiigaa of sirreessee deebi'ee sadarkaa ummata waliigalee ummata bulchuu fixatee jira. Harkisaa dhiiga Oromootiin kan laaqqatee kumaatama nurraa fixee kumaatama akka malee nurraa godhee kanaaf jecha isaa wajjiniin deebi'amee sirna isaa sirreeffachuu otoo hin ta'in akkuma jettan dhumaatii isaa bakka itti gochuudhaan xumura kiiloomeetira 100 ga'e kana Finfinneerraa Finfinnee keessatti xumura isaa gochuudhaan raawwata xumura argata akka waan jettanii fudhadhaa isin sanuma jettanii gaarii gootanii deebiftanii sillachuu. Biraanuu otoonni mata duree ta'anitti isin dabarsiniin sumarra tura. Akkuma jedhanii wanti kun cee kunoo Wallagga biyya keenyaarraa ka'ee har'a Finfinnee funyaan Finfinnee jala ga'ee fi akka mootummaan kun uummata keenyatti qoqqoodee hiree bulchuudhaaf barbaade suni waan fudhatama dhabeef Wallagga gibee gama Baakkoo gamatti kutee Baakkoo gamana jiddugalaa fi biyya biraa Wallagga badiidha godhee achi ofirraa qoodee mootummaa kanaaf harka rukutee miidhaa dhiiga dhangalaatii uummata isaatii obbolaa isaatii gara dhiyaa jiru gurra duuchatee ija dunuufkatee akka ilaalu barbaadee ture. Sana uummanni gochuu hin dandeenye. Uummanni jiddugalaanoo dhiigni iddoo sanaa dhangala'u keenya badiin iddoo sanatti raawwatu kan keenya tolchas ta'ee badii waliin qooddan akka sabaatti jechuu isaarraa gadiddee jedhee kaabaa shawaa jidduu jira. Akkuma jennee yaayyaa gullalleerraa maatii qabsaa'otaa akka mallee fuudhee hidhee gidirsaa jira ajjeesee waraabessaaf dhiisaa jira. Kanarratti maalumaafuu waanuma jarri lamaan wannee fi Daawit irraa dubbatanii jiru gaafin kaasee fi waan dabalattu qabda otooni mata dureetti hin darbu. Eeyyeen wanni dabaladhu hin jira. Gara dabalataatitti odoon hin deemini. Imaammata Abiyyi Ahmad hoggaa darbe dubbate tokkoon tuqee akkasumaan immoo waan uummanni keenya akka godhanii waan uummanni keenya jalaa fashalchiise tokko waan nama kofalchiise tokko isin tuquu barbaada. Abiyyi maal jedhee ofumaa isaatii as bahee raawwatee foddaa miidiyaa kanarratti Oromoodhaaf horii qopheessanii too jiru amantiidhaan gargar baasanii gosaan gargar baasanii balbalaan gargar baasanii jedhee xibaaraa ture. Isa san inni kan xibaare garuu dhugumaanu akkuma inni kaayyeeffatee akkuma horii lafa kaawwatanii dhaqanii maskiida guban. Charchii guban. Gaafa maskiida gubanii charchii guban Oromoon hundi isheetu Pheenxeen namne Ortodoksiin namne Islaamni namne harka wal qabattee kaate. Salphina isarratti garagalchite Oromoon tokkummaa isii achitti argisiifte. Imaammanni jara kanaa yoo machitti dhaabbate jaallan. Amma waan tokkoon isin tuquu barbaada. Dhuma argitee naannoo Booseet hin hafne deebinee immoo Gindabaratti naannoo Gindabaratti fi akkasumas Abuunaa Gindabaratti hin hafne namoota qopheeffatanii adda bilisummaa Oromoo waboo fakkeessanii too warra achi kaantu jiran akka Fiqaaduu Gabatee kan jedhamu. Fiqaaduu Gabatee kun obboleecha Fufaati bulchiisa keechaa nama jirudha. Warra akkanaa kanallee qopheechitee woboo fakkeechitee raawwattee woboo jibbisiisuudhaa fi nama mandaman ganda keecha deemtee jeeqama nama keenyarra kaa'atu jira. Han isaan godhan kan Oromoon quba qabdi. Akkuma isaanii kana Oromoon gowwaa isaanitti fakkaate. Oromoon gamna ogeessa beekadha. Gabruu waan hundumarraayyuu uummata tasgabbiidhaan waa hunda suuta jedhee hojjetudha. Egaa maali tujuba baddaa dooniin guddaanis odoo deemu gaafa tokko gaa tujubni socho'e magan waan itti dooni sun taatu hunduyyuu nama beeka. Akkuma isinuu jettani waan hunduyyuu tartiiban suutuma jedhee dhufaa jira. Shaggar ga'u hoomtuu namne jechuun kan Finfinneen shaggaritti yaamna. Finfinneen naannuma xiqqoo takka bakka
niitittiin Minilikteechee ilillii haaraa argite sani bakkeen Finfinnee jedhamtu shaggar ga'uuf jira. Gaafa shaggar seenee isaanuu waan shaggar arguutti jiru ammasitti hunda keenyaaf obsa yaa kennu. Oromoon garuu waan isiin godhuu ishirra jirtu isinuu beekti. Sanis immoo iyyuu nu itti himuu mallu toftaan jarattiin tuni deemtuni akkuma isinuu lafa keechan warra dhiigati jarri kuni warra dhiigaa gumaadhaan gargar bahanii yoo dhugumaanuu isaan akka Oromootitti ofitti deebi'aniitu akkuma baleessi keenya tuqeetoo jiru ofitti yoo garagalanii of laalan wayyaa jedhee Daawit dubbate. Jarri kun garuu of laaluu fi kaanuu waan maganii isaan sammuun isaanii irra hin jiru. Koodee guyyaa rakkoo kan jedhu sirba tokkotu iyyuu hiriyaa isaatitti odoon ta'ini fira isaati irratti akka malu waan argisiisaa jirudha. Jarri kun guyyaa rakkootitti deebi'anii warra of laaluu hin dandeenyedha. Mataan isaaniis doofe, sammuun isaanii sangoome, nama sammuun sangoome garamittuu qabuu hin danda'anu. Oromoon toftaa ishii qajeelfattee qeerroo bilisummaa Oromootiin hooggana waraana bilisummaa Oromootii fi woboo abaa wajjiniin daarrektii karaa barbaachisaa ta'e itti fufuu isaan irra jira. Qabsoon Oromoodhaa kan uummata Oromooti. Uummanni Oromoo immoo murteessuu kan danda'u biyya isaati irratti abbaa biyyummaa isaa eenyummaa isaa wajjiniin tooftaa dhimma itti ba'uun itti ba'ee jara kan ofirraa kaasu duwwaadha. Wanni biraa wanni nu barbaachisu hin jiru kanumaan jedhaanii gara kootiin ulfaadhoo barbaada. Fayyaa ta'e Biraanuu mata duree itti aanutti isin dabarsa. Dooktaroonni akkuma quba qabnu bulii murtaa'e fuuldura mootummaa bilisiginnaa jedhamu kun paartii badhaadhinaa jedhamu kan Abiyyiin durfamu aangoo isaa dhumaatiidhaaf jiru akka seeratti seerri daangaatti godhuudhaaf jiru kan fulbaanaa dhufu kana xumura argatu dheeressanii aangoorra turuudhaaf jecha tumsaa fakkeessii paartii siyaasaa yookiin mormitootaa sana biyya sana keessa jiran wajjiniin marii taa'ee jira. Wanti sun dhugaa dubbachuudhaaf akka koottanaa fi tiraashaa waan irraa dubbatanii miti. Haa ta'u immoo malee hooggantoonni paartii siyaasaa achi keessatti dhimmi biyyaa akkuma fe'eyyuu ta'u waan yaaddessuuf wajjin taa'anii mari'atan. Kan inni isin kaasuu barbaade hayyudureen adda bilisummaa Oromoo dhimma marii sanaa irrattis wanti kaasantu jira. Gabaabumatti sanadni amma irratti nu mariisiftan kun yeroodhaan nurkan geenye hin arganne, yeroodhaanis dursinee hin dhageenye sanada sana nuu kennaatii fudhannee haasofnee itti deebinaa, isin itti deebinaa, deebii kenninaa waan jedhu dakaasaniin booda yoo maddatee yeroo darbee dhibee koronaa dhimma laallatuuni mootummaa tumsinee akka tokkotti hojjechuudhaaf uummata keenyas qindeessuudhaaf waliigallee turre. Waliigaltee sana keessatti labsii atattamaa dhibee koronaa irratti hirkatee ba'e dawoo godhatamee miidhaan uummata keenya irratti akka hin raawwanne mootummaan aangoo siyaasaa isaatiin dhimma ba'uu akka itti hin gargaaramne waliin jennee turre. Garuu suni bakka maqee uummanni sababa kanaan bakka hundaa manadhaatti guuramaa jira. Bakka adda addaatti ajjeefamaa jira. Kuni sirrii miti yaada jedhee fi markaatoo jedhanii dhiyeessanii fi markaatoo dhaqaatii ilaalaa waan ta'aa jiru jedhu. Maal jechaadha? Ajjeechaan uummataa amma waan irraa haasofaa dhufne kana namuyyuu nutuun argina hayyuduree adda bilisummaa Oromoo qabsoo kanaaf bara dheeraa oofee asiin ga'ame kana hoogganee dhiisi.
namuyyuu daa'imni abbaan feetetu in argiti miidhaa uummata kanarra jiru badii mootummaan kun raawwatu. Abiy Ahmed immoo ofiifuu gochaa jira waan jiruufi namuu isa caalan beeku. Ayyudureen waan markaatodha uummanni walitti gargalee walitti saabamee carqoos fa'aa keessatti caatii bakka tokko taa'ee qaamerraa yimiti sanamaa itti quba qaba ayyudureen. Maal jechaadha tuffii akkamiiti dhugaa nama gaddisiisa hedduu nama gaddisiisa. Abiy Ahmed gantuun sirna wayyaanee jalatti ganee uummata keenya basaasaa ajjeesaa ba'e waltajjii irra taa'ee Daawud Ibsaa bara dheeraa ijoollummaa isaatii isa Abiy Ahmed ittiin qaxaramee galee mindaa diinni kaffaluuf sana tuffatee abbaa faadha isaa sooruu garaa muree mirga saba kanaatiif bara guutuu jireenya isaa dargaggummaa isaatii ijoollummaa isaatii amma har'aatti hadhayyuu Finfinnee keessa taa'ee wareegama qooqadhatee kanfalaa jiru. Namichi gantummaadhaan fuula cululufkatee gabbatee jiru mana dhaquu qabu kan silaama nama hidhee maalidhaaf namni dhaman jedhee na jedhamu isa gaafatamu deebisee qoosu kun mana dhaatu isaaf malee silaa. Maal jechaadha markaatoo dhaqii ilaalii waan ta'aa jiru jechuun. Kana yuree irraa dubbate waan amma irraa dubbachaa jirru kan uummata Oromoo bakka hundaatti ajjeefamaa jiru. Bakka hundaatti mana dhaatti galaa jiru. Ammayyuu wali soddoo bosona isaan jedhanii miti. Buusaan yookiin daawoddoo isaan jedhanii miti. Achi Finfinnee jala. Iddoo sana waajjira adda bilisummaa Oromoo keessaa dargaggoonni waajjira adda bilisummaa Oromoo keessatti ramadamanii hojjetan har'a mana dhaa jiru. Koronaadhaaf yeroo koronaa kanaa namni mana dhaatii ba'u mana dhaa jiru. Maal jechaadha mee markaatoo dhaqii ilaalii waan ta'aa jiru jechuu sun maal jechaadha? Doktoroonni. Ayyee baay'ee fayyaa ta'e wanni namni keenya beekuu qabu waltajjii marii muummichi ministeeraa yaame warra mormitoota siyaasaa hunda walitti qabee dhimma biyyaa nu qofaa miti nu hunda waliin ilaalti furmaata haa barbaannu jedhee yaadee namni jiraatu yoo ta'e if gowwoomse. Akeeka akkasiin qabu. Waa lama lafa kaayyatan warri PP kuni. Humnaan biyya keessatti nama cabsu legitimacy biyya alaarraa argatu galiin itti baasaanii kana hanqal lubbuun isaanii jiraatu aangoorra turuu kan jiru sagantaadhaan lafa kaa'atan wanni mormitoota mormaniif maaliif legitimacy biyya alaatti isaan barbaachise yoo argitee jiraatte gaafa bara wayyaanee sanii Hayilamaariyaam aangoorra ture sochiin state departmentii paarlamaa Awurooppaa irratti mootummaa san irratti godhamaa ture hedduu guddaadha ture. Biilaatu irratti deemaa ture wanni mootummaan aangawoota biyya sanii irratti wixii muruudhaaf akka ilmaan isaanii biyya alaatti dhaqanii hin barsiifanne akkaawuntiin isaanii ka biyya alaa jiru hunda frozen akka itti ta'u human rightiin mirgi ilmi namaa kabajamuun jiddu galeessa ta'uu qabaa kan jiru biilaatu seneetaraantiin deemaa ture. Biila san wanni ifirraa dhaabuu danda'aniif waan riifoormii godhaa jirraa koottaadhaa keessatti hirmaadhaa jedhanii warra yaamamaa tofaa keessatti hirmaachisanii jijjiiramni suni akka dhufu baay'ee saffisaa jira. Biyya alaarraa gargaarsa teknikaa, gargaarsa maallaqaa, World Bank irraa maallaqa liqeeffachuu kan isaan danda'anii yoo legitimacy san argatan qofaadha. Amma legitimacy san akkan arganne waan beekanii jecha biyya keessatti nama ajjeesaa jiran jecha mormitoonni dogoggora mataa isaanii uumanii waltajjii san keessaa baasanii yookiin immoo dhiibbaan irratti godhamee nu afeerreeraa isaantu argamuu didee yoo afeeramanii dhufanii jiraatanis immoo maaliif dhuftanii fakkaata gaaffiin wanidha. Mootummaan kun kan duraa waa'ee koronaa irratti labsiin atattamaa san yoo ilaaltee jiraatte
takka mootummaan tokkolleen koronaan ji'a shanitti akka dhumu beekee ji'a shan namni labsii murteessee hin jiru. This is an acute problem. Waan dhukkuba sombaatii miti turee baatii jaha ganna tokko keessa turee namarraa ka'u miti. This is very rapidly expanding. Ji'a jaham ji'a shanii uummata tokkoon hin dalagatinaa mana ta'a jettee kawaata akka waan nyaachisu waan obaastu hin qabne kawaata akkas godhuuf hin jiran. Practically labsiin koronaa uummata gargaaruuf odoo hin ta'in uummata mormitoota caasaa isaanii ittiin diiguudhaaf akka isaan hin sochoone mootummaan mormii tokkoon malee haala filmaata akka anjeeffatuuf maaliif ji'a sanboodaanis laa filmaatatti ta'an amma sunuu ji'a sanboodaa yoo akkasitti godhanii filmaatatti ta'anii akka muuni beekaniiti jiranii jechuudha. Kanaafuu isuma kanaan amma constitutional crisis uumuu barbaadu seera irra lafa kaayyamee hojii irra baasan sana seera kana ni fooyyessinaa ni jijjiirraa jechuudhaan isaanummaan qoftiinu warra seera baasus warra si jijjiirus nama biroos karatti hirmaanne uumuu barbaadan. Kanaaf loyal oppositionii barbaadu. Wanni adda bilisummaa Oromoo ayyaanni adda bilisummaa Oromoo waltajjii san irratti yeroo hundumaa waan mootummaan kun godhaa jiru waltajjii irratti dubbatan. Inuu silaam waan isaan miidiyaa tootanii jecha waanuma isaan akka nuti dhageenyu qofa dhageenyaa jaroota kaan ukkaamsaniiti dhageeffatu garuu ummatoonni addunyaa biyya san keessa jiranii nama qaban waan paarlamaa keessa deemuun haalatti beekan qaban wanni waan kana jala deemaniif dantaa mataa isaanii biyya teenya irratti waan qabaniif kana jala deeman. Kana jecha waltajjii kasan irratti inni akka namni sodaatee namatti roorrisee yoo waan nan siinjee fudhachuu baatte malee akkamitti na jala deebistaa fakkaatee afaan jallisee nama xiqqeessuuf deemu kun isuma xiqqeessa malee nama biroo nama xiqqeessu jiru inni kaayyoo qabaa. Kaayyoo saniif ammallee ol kaasanii dubbachuudhaatu barbaachisaa. Kanaaf garuu constitutional crisis abiyyiin uumaa jiru kun kanarraas faayidaan argatu. Kanni faayidaan hin arganne abiyyiin nama yeroo isaa malee abiyyiin nama zamana minilik dhalatuu qabu ture beekte. Zamana qaroominni odeeffannaan addunyaa keessa gale isaa fi Daani'el Kibret silaa bara minilik dhufuurra turan beekte nama bara zamana ammayyaa guddina namaa qaroominni ilma namaa irra ta'etti akkanumatti waan dubbate hojiirra oolchuu hin dandeenye waan if duuba deemuu hin dandeenye seenaan godhallee if duuba maruuf dura malee. Fakkeenyaaf sirna minilikirra sirni Haayile Sillaasee irra tarkaanfataa ture biirokiraasii fi gavarmentiin istaatiksii sirna Haayile Sillaasee irra sirna dargiitu irra warraaqaa fi tarkaanfataa ture. Fedhii uummata sanii sirni dargii waan guutuu hin dandeenyeef qawwee qofaanii miti aayidiyooloojiidhaan mo'amee sirni wayyaanee fi ol mul'atuun sabaa fi sablammoota irra tarkaanfataa ture. Uummanni sanitti quufa dhabeeti haala wayyaaniin mataa gadi qabdee jirtu mirga irra caalaa saayinsii irra warraaqaa nama biyya san kan gargaaruu danda'u nama biyya san kan fuuldura oofuu danda'utti deebisu namni bara minilikitti nama deebisu jiru seenaan godhallee if duuban maramu. Kanaaf wanniidhaan if duuban deebisaa jee jiru tani ji'a tokko ji'a lama buluu hin danda'a. Wanni isa mudatu waan Idi Amin Daadaa mudate ala ta'uu hin danda'u. Albasheer Suudaan irraa mudate ala mudatuu hin danda'u. Seenaarraa diktaatoroonni seenaarraa hin baratan. Agustoo Piineeshee irraa, Mobutu Sese Seko irraa, Ziyaad Baree irraa hin baratan. Hin zeejoolluuk. Maal siinjuu isaanii akkamittiidhaan kaniin akkatti biyya guddoo Itoophiyaa isaa ijaaruu Oromoon na hubatuu dhabee siinjaa. He doesn't care about Oromos. Inni dantaan isaa matuma isaatii fi aangoo irra turuu isaarraa yakka balleessa irratti akka gaafatamuuf qofa dhiyeessuudha adeema. Wanni oppositionii mari'achiifnee turree kan jiruudhaa fi karaa seera Afrikaa irratti seera cabsanii uummata namarratti taa'uun wixiidha namatti mursiisa. Seera Awurooppaa irratti wixii namarratti mursiisa. Seera Ameerikaa irratti mootummaa andimokiraatik ta'e wajjin hariiroo qabaachuun mootummaa Ameerikaa yoo dantaa biroo qabaatanii waa'ee intelejensiidhaan waliin hojjetan malee ifa ba'anii gargaaruun seera Ameerikaatu nama dhowwa. So amma kanaa fi garaa dhaabbanidhaa fi malti paartii hundaa'uun waltajjii bal'isnee kan inni jiru fakkaata. Kanarraa wanni arguu dandeessu
mootummaan Abiyyi mootummaa mo'ame. Mootummaa mo'ame inni afaan isaatiin jedhe nama mo'ameetu nama haqa namaatti namanneetu nama ajjeesa. Namni nama bulchuudhuuf namni nama wajjin egeree ilaallatu dhufu yoo inni mo'ame malee sabni nama ajjeesuuf hin jiru. Maaliif inni egaa Abiyyiin dhufe ilmi namaa lakkoofsan qabu biyya san keessatti dhumaa jiru. Kana hunda kan inni godhaa jiru aangoo irra turuudhaaf yaada isaatu yaada dulloomaadha yaada mo'amee karaa kanaan xiqqoo yoo deemnee nu gargaaraa yaada juudha deemee wanni markaattootii fi wanni gaafiin dhiyaate walitti dhufu. Karaa tokko tokko odeeffannaa kanaa hin qabu jaabee waan akka jiru hin beeku jechuudha. So eenyu biyya bulchaa jira? Who is the real prime minister? Gaafii hedduu kaasaa beeki beektaa. Eenyutu biyya bulchaa jira? Kanaaf nama isaafillee hin hoogganamne isallee if dura deebi'ee oofuutu jira jechuudha beektee wanni isaatiif wanni biyya tokko bulchan nama tokko if dura kaa'anii if duuba ta'anii bulchanii garuu yaada Oromoo ajjeesu yaada Oromoo ficcisiisu wanni fudhatanii jiran amma isaan wanni inni Itoophiyaa ijaarraa yaanni isaan jaanii Abiyyiin kaasee deemu kuni moral value barbaaduudhaaf sababa ajjecha kana justify godhuudhaaf. Wanni jaanii garuu hawwiin isaanii Itoophiyaa ijaaruudhaaf hawwiin isaanii aangoo irra turanii yakka balleessan irratti gaafatamurraa baqatuudhaaf. Kanaaf dureenis ta'ee mormitoonni yoo waltajjii san irratti eeggatame Abiyyiitu ija nutti baasaa, Abiyyiitu nu hidhaa, Abiyyiitu nu ajjeesaa ja'anii sodaachuu dhiisuu irra qabu, ifa bahanii caalaa itti himuu qabu, innillee akka ibsaa ture anaa miti biyya bulchuun qabu, odeeffannoo kanan qabu, wanniidhaan isaa kalma jabeetee gammachuu ayyaanaatiinis akkana ja'anii natti himne akkatti hidhamte kabiroon natti himanii. Is a liar, sobduudha, kan nama ajjeesu, kan nama ukkaamsu, kan nama baddeessu sanii garuu paartii mormitooti ta'an hirmaachisanii wanni kun egeree irratti deemuuf odoon ta'ini kunoo kanallee yaalii gurgaadaa jirra warra nu dangaddaadha waan tokko gaa dimokiraasiin kan Ameerikaatu amata 200 fudhatee perfektidhaa miti kaleessa eegallee akkuma mallajuuti karaa san deemee yoo ta'e gargaarsa irraa argateedha jechuudha warra biyya alaa irraa argachuu deemu. Murteessaan garuu murteessaan uummata biyya keessaati. Murteessaan uummata biyya keessaati. Jabinni murteessaan uummata biyya keessaati. Uummanni kanaaf adda bilisummaa Oromoo moral responsibility qaba. Ijoolleen teenya ta'eedhaa jiran suni nu warri jiru akka isaanii dubbannuuf malee nu warri jiru akka sodaanneef caalaa adda bilisummaa Oromoo fuuldura bahee caalaa dubbachuu qaba. Caalaa himuu dubbachuudha qaba waan qabatamaadhaan godhamaa jiru biyya san keessatti waltajjii argate hundarratti sodaa tokko malee ibsuudha irra jira. Abiyyiin ifumaaf kabajaaf irraa fuudhee Abiyyiin mirga ilma namaatiif illee qabsaa beeku nama beeki ibsaa ta'e Abiyyiin qabsoodhaa jechaan jaartii Denveritti ergee wanniidha ilmaan kiyya biyya alaatti galchee walfara nyaatanii jedhee. Jireenya saruudhaaf namni qaraasifachuudhaaf ilmaan isaa argate malee qabsoodhaaf miti. Namnummaan ilmaan baasee ergachuu danda'ee mootummaa sirna sanii wajjin hammam walitti hidhataa cimaa akka qabu nama agarsiisa. Kanaaf carraa nama akkana jee haasa'uudha beektee saba Oromootiif nu caalaa kan wareegameen jiru jaala miti. Kan Oromoo lafarraa Oromoo qofaa miti Abiyyiin Amaarallee lafarraa fixaa jira Abiyyiin. Sidaamallee lafarraa fixaati jira. Waltajjii waan inni dubbate suni nama duufaa, nama gawwaa, nama ulfina hin qabne, nama bakka saniin hin malle ta'uu isaatti isa saaxilee hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo gaafa inni Abiyyiin isa faarse sodaachuu qaba. Gaafa sani duuti isaa. Gaafa isa faarsu kanaaf waan inni godhe kanaatu isa madeessee kanaaf achi dhaqee hojii isaa caalaatti fufuu qabaa kanaa jeef duba deebi'uu qabu yaada jiruun qabaani keessaa bahe. Ayyee fayyaa ta'e doktoroonni duree adda bilisummaa Oromoos ta'e hogganoonni adda bilisummaa Oromoo ibin miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo waliigalatti warra gowwoomee jala galee yoo ta'e malee jara amma jirtu
kaleessa warra kaaniin ergamaa turte har'as immoo warra biraati ergamaa jiru kana dhiisii warra biraatu sodaatanii murtiidhaan achi jiru. Yudureen isaanis akka arginetti yaada sodaa otoo hin ta'in yaada murataadha kaasee waltajjiin sun garuu waltajjii jaraa waan ta'eef itti deebisee akka nuti amma carraa argannee dubbannu kanatti isatti jettee miti inni nan jechaa jiru jechuudhaaf carraatu hin jiraannee fi jechuu dhiisedhuma malee waan ka'uu qabu kaase akkammoo akkuma tuu jette waan sadarkaa isaatii deebisee namichis waanuma isaa waan yudureedhaaf ta'u otoo hin ta'in waan yaada yudureetiif ta'u otoo hin ta'in waan keessa isaa jiru keessa isaa waanti jiru immoo waan amma isaa ga'uu jechaadha waan amma isaatii deebisee. Kanaaf sa'aan keenya fagaatee jira garuu anatu sa'a maanaa gochuu dadhabe natti fakkaata. Kana haa ta'u malee gaafileen ittaansee kakaasu gaggabaabsatanii tumoonaa fixanii sagantaa keenya gara xumuruutti deemna. Daawiti amma waan gaafii ka'e kanarratti yaadnoonneen lafa kaa'e ati kanaaf ga'aadha. Haa ta'u malee Abiyyi mootummaan isaa dhibee koronaatiin walitti qabateetii aangoo dheereffachuu sababa godhatee dhibee aangoo dheereffachuudhaaf marii amma jenne kana taa'e teessise. Oromoodhaaf koronaa fi Abiyyi maal garaagarummaa qaba? Mootummaan Bilisiginnaa fi Abiyyi akka biyya Abiyyi mootummaan sun jechaan Oromoodhaaf koronaa Itoophiyaa keessaa otoo hin ta'in koronaa Xaaliyaanii keessatti ta'ee fi koronaa Ispeen keessatti ta'e koronaa Ameerikaa keessatti ta'ee jira waggaa lamaan sirna isaatii kana keessatti warra jedhutu jira. Maal filannoon mootummaan koronaadhuma kana keessa ba'anii uummata mootummaa filachuu wayyu yoo filannoon jiraate Abiyyi mootummaa duuti Oromoo irratti mootummaa kanaan irra caalee warra jedhu jira. Akkamitti ilaaltamee gabaabsineetuma kana laallee gaafii tokkitti isinii dabalee hunda keessaniifuu sana keessaa baana. Tole bareeda. Gaaffii ishii ammaa asitti kanatti dura waa'ee doktariin jedhe irratti waa tokkoon yaada kennadha. Gabaabseeni yaada inni kennu keessaa maali tokko jecha Oromoo tokkotu jira. Nama keessaa namni jabaani nama sadarkaa isaa beeku. Nama humna isaatiif sadarkaa isaa beekudha jechuudha. Sadarkaasiif humna isaa beeku jechuun maali? Nama beeku akka namummaatti humna qaba yoo ta'e humna isaa walii jiruu irratti wal tuquudhaaf of eegu. Dandeetti nama isa caaluu yoo beeku nama dandeetti isa caalu sana dura haasa'uu dhiisu. Wanna hundaanuu akka kanatti madaallatee nama beekaan namni beekaa jedhamu nama kanaa jechuudha. Nama sadarkaasaa humna isaaf sadarkaasaa humna isaa beeku jechuudha. Maalifan dubbii kana kaase Abiyyi walgahii kalee dhimma waame sanarratti ofiima isaatii of saaxile sadarkaasaa. Tokko ati uummata tokko kan bulchuu dandeessu ayidooloojii fiddeen dandeetti ayidooloojii fiddee sanaan amansiisaa ayidooloojii sana irratti taatee bulchita. Lammatta sammuu dandeettii qabduun uummata sana dandeettii qabaa nu ceesisaa jettee dandeettii kee irratti amaneeti namni si jalaa deema. Sadaffaa just beeki uummata tokkoon haala ittiin goyoomsitu triikii gootee beektee haala sanaan illee godhuu dandeessaa yookiin immoo humna qabaattee humna cabsitee sana gootaa jechuudha. Ibaaluweetiin walgahii dheengaddaa sana irratti nabii godhe dandeettii haala maaliinuu duraan durseeti namni tokko otoo dandeettii namummaa qabaate miseensa OPDO yookiin miseensa IHADIG ta'e uummata isaa ficcisiisuu hin qabu ture waggaa 27. Kunumtuu dandeettii namummaa ibaaluweetii akka namummaa sana isaan kennisiisu jechuudha. Amma immoo meebii achi keessaa haala ta'uun ta'ee jireenyaaf itti ulfaatee achi keessa galee sammuu ni qabaattee immoo haasaan inni dheengadda achirratti godhe. Duraanuu already anaka kootti nama maalummaa isaa nama jajii godhe amma immoo nama sadarkaa maaluu nama hin qabne ta'uu isaa mul'isaa jechuudha. Anaka kanatti an jajii godhe jechuudha. Haasaarraa akkatti deebistu biyya tokko yeroo diidii gootu akkatti deebisturraa fudhatamallee qabaattedha. Kuni garmalee han nama gaddisiisu. Sadarkaan namummaa isaallee maal akka ta'e mul'isaa jechuudha. Kana keessaa bahe.
Waa'ee dhimma atinaan jettee fi dhimma koronaa vaayirasii kanaa fi uummata Oromoo yeroo ammaa kana keessatti haala jirurraa fi gaagama irra gahaa jirurraa fi dhukkuba adeemaa jiru kanarra dhimma koronaa kanarratti mana taa'eetidha. Siyaasaan du'uu wayyamoo mana isaatti dhufee ajjeefamuu wayyamoo siyaasa koronaa kanarratti hundaa'ee yookiin carraa koronaa kanarratti maqaa kanaan dhahataniiti isa mo'anii garboomsanii isaan bisuurraa akka kootti just ilaali. Wanti tokkotu jira. Koronaa vaayirasiin yoo ati itti dhuftedha, yoo ati itti deemtedha, wanti ati godhuu hin qabne irra yoo ati gootedha, dhufe si ajjeesa. Qaamni mootummaa ammaa jiru kun garuu fedhii kee ala wanna barbaadu sirratti tuulee sirra kaa'ee si garboomsee dhufee mana keetti si ajjeesu barbaada jechuudha. Kanaaf Oromoon kana keessaa uummanni Oromoo uummata fayyaalessummaa qabu, dandeettiif obsa qabu, wanna isaa ta'ullee uummata beekuu jechuudha. Kanaaf dhimma mootummaa kanaaf sana madaalee kamtu isaa wayyaa kamtu isa balleessuudhaaf adeemaa jiru kana ummatichi kana beekudha. Ummata Oromoottani kana jedhee himuudhaaf dandeettiifaaf humna isaa ummatichuu ni qabaa jedhee tanan akka kanatti fudhadha jechuudha. Garuu immoo haalan siikaa irratti qaama dhufee si barbaade iddoo ati jirtutti si garboomsu, si balleessuuf, si ajjeesuuf qaama sitti dhufu tokko qaama hidhattee ofii keetii akka duutu barbaadde dhattee duutu tokko adda jiraa jechuudha. Kanaaf yoon si deebisee roote gabaabanti kana fakkaataa jedhee tanan si kaa'e. Daawit Galatoomii hordoftoota keenya amma sagantaan marii daddabarsoo odeeffannoo sona seenaa akkuma tufetti jira. Dooktaroonni Johaar Biraanuu Baldaa fi Daawit Dheeressaa wajjiniin jirra. Biraanuu mee amma waggaa 30 darbee humnaan bulee uummanni keenya. Seerammaa lakkii jijjiirraa jechisiisna maal jedhu kana otoonuma jiruu qabsaa ture. Isumarra otoonni lafa jiruuti otoonni hojiirra jiruu qabsaa ture naan taane akkaataan seerri sun ittiin hojiirra oolee hin taane jedhee qabsaa'ee wareegama kitimatti kanfalee sadarkaa har'aa irra ga'e kanarraa geessise. Amma ofuma isaaniiti Abiyyi bilchaginnaadhuma warra maqaa seeratiin hiikootti godhee ofii isaaniitiin qopheessanii ofii isaaniitiin murteessanii qabxii afurtii adda qoodanii qabxiin afuruun hin hojjetaa yaada jedhu kaasanii qabxii arfan sana keessaa filadhaatii tokkoo isaatiin aangoo keenya akka itti fufnu nu murteessaa yaada jedhuun walitti qaban. Yoo isaan seera kana amma wanti duduu dhiisuu waan biraati. Yoo isaan seera kana humnaanis waliigalteedhaanis even dhugaadhaa addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo keessaa ba'ee qabsaa'ee wareegama kanfale. Garuu maqaa kanaan yoonuma isaan irratti waliigalanii lakki mootummaan kun itti fufuu jedhe qabsoon uummata Oromoo hin dhaabbata seera kanaan falmaa ba'e bara dheeraa ittiin ajjeefamaa ba'e bara Abiyyi immoo caalayyuu akka malee ittiin ta'e namichi kun paartiin bilchaginnaa jedhamu kun itti fufu jechuun abbaan fe'eyyuu aangoyyuu hin qaban. Amma warri walitti qabe kun aangoo hin qabu. Itti dheeressaa lakkii seera kan akkana godhaa itti dheeressaa jedhanii bakka bu'ummaa uummata Oromoo hin kennineef aangoo hin qabu. Addi bilisummaa Oromoos ta'e KFO'n dhugaadhaa akkaataa ittiin bakka bu'an ammatti isaaniif jecha wareegamee mirga uummata kanaatiif jecha wareegamanii. Yoo dhuma akkanatti dhiibbadhaan humnaan lakkii jedhamee mootummaan kun itti fufe qabsoo uummata Oromoo maqaa seeratiin dhaabuun hin danda'ama. Uummata Oromoo cabsanii ajjeesuun hin danda'ama itti fufuun. Biraan. Ulfaadha barbaada. Waan ati jette sana achumatti dhiise tanani wanna jechi Oromoon jiru tokkoon isinii tuqeetu bira darba.
waa'ee Abiyyi dubbii inni hayyuu duree adda bilisummaa Oromootiin dubbate sanii fi jecha inni waa'ee markaatoo jedhe sanitti kan fakkaatuni fakkeenya isaa lafa kaa'aa fi salphoo soqolottee irraa mulquu jetti Oromoon. Ofii isaati bakka jiru namni akka ofiititti nama laala. Silas itti deebinee waan ati na gaafatte kana Oromoon waan kana hin hayyamti kan jettu kanaan wal qabatee isaanuyyuu seeran eegne warra seeran dhaabbates miti seeras immooyyuu kanuma qabanuu sanuyyuu isaanuu diigani. Maali EPRDtu jira malee EPP'n akka guutummaatitti haala isaan jedhanitti hin jirtu. Yoo bannee tolaallee yeroo ammaa kanatti naannoon Tigraay waan kana nuyi filannoo hin oofnaa seerri sun cabuun irra hin jiru jedhanii too murteeffatanii filannoodhaaf deemaa jiru. Kun immoo har'a jarras deebiinii raatiniitu abbaa humnaati. Tigreen hamma kana goote waan ishiin goote san nullee immoo daballee goonaa kan jedhu hawwii qabanii hawwii mataa isaaniitti qabanii hawwiin isaan qaban sunis immoo ofii isaaniitiif iyyuu saaxila guddaa isaanirra kaa'ee bojonjora keecha isaan kaa'ee waan qabanii fi waan gadhiisan waan dhabaniif amma ummata kana yaaman ummata qulqulluu kana achitti yaamanii soba ofiin bakka bu'assanii Oromollee sobsiisuu saba kaanillee sobsiisuudhaaf wixirfataa ta'u jiru. Garuu galma akka ga'u natti mul'atu duubni isaanii dukkana guddaa waan ta'eef soba sobassan immoo gara galchanii too kunoo atillee kana jette atillee san jette jechuudhaaf warra keenya isatti yaamanii warri yaaman immooyyuu ummata saba keechaa dhufe bakki itti hirkatanis saba wanni saba wajjin taate homaa hin taatu haqaan dhaabbatanii haqaan deematoo jiranii akka bakka isaaniitti irraa sochoones in argisiisa isaanis. Qabsoon Oromoodha. Bakka dhuftetti hamma galma geechutti waan hin dhaabbanneedha. Dhufaa jirti. Egaa maaltu hafe kunoo abuunaa ginda barate eega geeche yaayyaa gullallee geeche jechuuf akkumatti beeki. Hundi keenya iyyuu waan kana waan beeknudha. Qabsoon Oromoodha balbala keecha geechee jirti. Amma muddama sanirraa koottaan wajaadha jara kanaayyuu kan yaaman natti fakkaata malee wanni biraan jirtu. Dhumaatii isaa itti xumuruudhaaf Oromoon qabsoo ishiidhaa jabeechite hidda jalaa jarattii tana luka dhaabsisuudha wanni jiru malee akkuma jedhe iyyuu salphoon sokolatte durattuu sokolatte irraa mulqanii achi ilaaluudha kanuma kanan jedhu jaallan. Haa ta'u biraanuu fayyaa ta'e. Doktoroonni waan dabaltu qabdaa yaada kana? Wanni jette warra mormitoota kana wajjin yaada furmaata barbaaduu ni danda'a malee wannichi keessa jiran kana legitimacy hin qabanne mootummaa kanaaf aangoo dheeressuudhaaf. Amma mootummaan waan tokkoof namaaf heeraa jiratu. Kan duraa dhiiga seera biyyattii diigee caccabsee kobxaawee ijjennaan warri Tigraay fudhate suni ijjennaa sirriidha. Dogoggora mootummaan kun hojjechaa jiru boolli isaa akka fagaatu godhan. Wanni waan san godhuu dadhabneef jalqaba Abiyyiin uummata Oromoo keessatti wanni inni hedduu waa hundarraa adda baasee nu miidhee rakkoo amma jiru kana keessatti nu buuse bulchiinsa naannoo Oromoo if danda'e jabaa kan qabaanne nu godhe. Namoota isa dura jira hunda kaaseeti gaashee militaazazjee nama isa jala azazuun Shimallis nutti godhe namicha uummata akkallee gararraa garatti deemuu hin barbaanne namoota bulchiinsa san keessa turanii sadarkaa inni ture uummata kanaa wajjin walitti hidhata qaban hundaa ni moggeessanii baasanii namoota haaraa nafxanyaa afaan Oromoo beektuun caasaa naannoo bulchiinsa Oromiyaa duuchee uummanni Oromoo akka sagalee dhabu taasise. Wannummaan filmaata goona itti godhe uummanni tokko nama ifii filateen nama isaa yaaduun buluudhaaf haqa qabaa addunyaa kanarratti.
Kana nu cabseeti warra Tigraay san immoo warri Tigraay bulchiinsa mataa isaanii uummata isaanii hooggana isaanii hambifachuu danda'an jaarmee isaanii hambifachuu danda'anii gannoota lamaan kana keessatti ijaaranii noo uummanni keenya nu filate malee nama nu filatamneen maandeetii hin qabnu hin taa'uu dandeenyu seeriinis immoo wayyaa'uu hin qabu ni diigamaa jeetii hima beete. Waan tokko wanni bar seera Abiyyiin nama dhamaadha beete seera Itoophiyaa kana keessatti nama pireezidaantii ta'uu kala namni nagarsiisaalee pireezidaantii dhiiraatu ta'a malee dubartiin hin taatu akka seera biyya Itoophiyaattu. Achirratti sirriidhaatti katabamee taa'ee jira beektee. Akka biyyatti nama isaa ta'u poolitikaarraa nama isaa ta'u fuudhee achirra kaa'e namni diktaatoroonni dubartiidhaaniif marsu maal dubartiin looyaleedhaan namarratti finciltuu assassination fa'aa wal godhanii summii fa'aa wal nama nyaachisanii dubartoonni waan namatti beekti dubbatan kana jechuudha diktaatoroonni dubartiidhaaf marsu gadaafis laaluu dandeessa beektee marsaa isaa lamarsaa lammaa fi sadii dubartiidhaan marfamee deema beektee boodigaardiin isaatu dubartiidha turte. Kanaaf yoo rakkinni biyya tokkoo dhufe namoonni dhaabotiin kun gara biyyattii tun rakkoo keessa inni gara fuuldura deemuu dandeenyaa kan jiru tokko irratti akkamitti fuuldura deemuu dandeenyaa tokkotti genuine platformiin irratti wal mari'atan odoo jiraate akkaataa sabni keenyaas immoo uummanni keenyaas sagalee isaa itti dhageeffu uumamee rakkoo waliigalaa hiikuun odoo uumamee deeme gaariidha ture. Amma wanni fakkeenyi warri Tigraay fudhatanii fi wanni biyya keenya keessatti deemaa jiru mootummaan kan uummata nama bulchuu hin ta'in kan humnaan waan fedhe sitti dhaabee yoo waan asiin jee fudhachuu waatu siin ajjeesaa kan jiruudhaaf humnaan irraa dhoowwuudhaaf nama afeere malee rakkoo hiikee furmaata barbaadu irratti hin seenne. Kanaa jecha namoonni paartiilee gahee mataa isaanii qabu hawaasa isaanii keessatti garuu mootummaa kanaaf aangoo si eebbifnee yaada isaanii nuusa ta'ii jechuun hin danda'an hin qaban maandeetii sadii hin qaban. Garuu karaa gamtaadhaan walitti dhufanii mari'atanii haala uummanni keenyaas yaada isaa irratti calaqqifatee irratti hirmaatu danda'ee rakkoolee jirtu irratti hiikamuu dandeessu jalqaba gaarii ta'uu ni danda'a ture. The motive of Abiyyiin uummanni Oromoo diinaa jee murteesseeti jira. Diina jeeti murteessee jira namni Oromoo. Oromoonni baduu qabaadha jeeti murteessee jira. Wanni inni hojjetu hunda waan Oromoo balleessuurraa murachaa jira. Mormitoota kanammoo maaliif walitti qabee buusin jee Itoophiyaan biyya kadhattuudha. Biyya rakkattuu kadhaadhaan jiraatti. Uummata hiyyoome, uummata beelawee kadhaa fuutee akkas jalatti bulchuu dandeessu jira. The famine belt biyya san keessatti every 10 years one time famine beltitu jira biyya san keessatti. Mootummaan maaliif famine beltiin wanni rakkoon biyya san irraa ba'uu dandeessise bijimoonni haga ammaa jiran kun hundumtinuu uummata Oromoo akka riisoorsii biyyaatti fudhatanii inni sooromee inni hojjetee inni guddatee biyya guddisu waan hin barbaadamne jecha seerri hundi kan isa daangessu waan ta'e jecha beelawaa jiru biyya san keessatti. Rakkinni Itoophiyaa guddaan isaatu akka guddina isaatti gahee isa fakkaatu uummanni Oromoo hiree ittiin taphatu qabu isaati. Wanni rakkoon guddaan biyya san keessatti hiyyummaadhaan bahuu kan dadhaban. Oromoon hin hojjenne hiyyoomuun biyya san keessaa rakkoo bahuu hin danda'amu. Hin danda'amu watakkalee. Yoo Oromoon hin baranne biyya san nama tajaajilan ogeessaan nama hojjetu fiduu hin dandeessu. Wanni ilaala. Uummata Oromoo immoo kan itti gargaaruu dandeessu biyya isaarratti hojjetee kan jiraatu yoo godhuu dandeessu qofaadha. Kanaaf inni Abiyyiin wanni isa rakkisaa jiru paartii mormitoota walitti yaamee deemaa jiru aangoorran turaa ani asirraan bomu asumarratti du'aa murteeffateeti jira. Kanaaf aangoo kiyyaaf kan sodaachisu immoo uummata Oromooti. Maaliif oppoozishiina walitti qabee amma kadhaadharra jira jechuudha. World Bank irraa piroojeektiin oppoozishiina akkatti mariidha godhuu jirra na gargaaraadha. Kun akkanatti gooneeti rakkoo uumaa jirra. Loobii isaati waan akkanaa godhi jaaniini nama mootummaa biyya alaarratti maallaqa gargaarsaa guuree xabaqaa qaxaree mootummoota bira irratti maqaa gaarii fudhachiisuudhaaf qabeenya baasuudha. Nama intarneetii irratti nama qaxaree biyya waan nyaattu hin qabne nama baalasilxaana aayifoonii bitee inni uummata qofa barbaada. Aangoorra turuu barbaada. Aangoorra turuu barbaadu san immoo biyya keessatti humnatti fakkeessiidhaan immoo liijitimeessi biyya alaati akka gaafa kijiba dura dhufee saniin
namni hundumtuu waan ni fedhu haasawee kitaaba isaa tokko irratti barreessee jira beekte namoota waan isaan barbaadan dura qaqqabiitii gara ati feetu geessii kan jiru qaba beekte nama sobeetiin akkasii jiraachuu qaba inni zamana miliikii dhufuu irra ture malee nama yeroo isaa malee dhalate yeroo itti dabarteedha biyyiin ulama ijjisaa banaa guddina ilma namaa kabajaa qaroomina addunyaa fuuldura information hirii kana nama argaa jiru miti. Nama ammallee abugidaa qaraa jirudha inni kan iskuulii addunyaan tun guddaa tokko walitti taate tooftaalee qaroo garaagaraatiin hojjetu damumatti leenjii damee tikaa keessatti hojjetetti uummata guddaa kana hidheen jiraadha jee nama yaadudha ifii man deebisee mana hidhaatti galchaa jirudha. Yoo genuinely karaa forward what will be the way forward akkamitti gama fuula duraa deemnaa jechuudhaan oppositioniidhaan wajjin mari'atanii oppositioniin sunilleen oppositioniin jiranilleen totalitarian government PP dhaala wajjin waa takka godhuu hin dandeenye sunis way forward jedhamtu uummanni biyyaalleen irratti kannatu danda'u karaan saaqamu ture sila karaa akkasitti deemaa ture wanni kun feekiidha. Kanarraa waa dhufa jees eeguun nurra hin jiraannu mormitoonni paartii aangoo isaa dheeressuudhaaf abiyyiidhaaf eebbisuudhaafis legitimeesii qaban kana beekuu qaban isaanillee akkanatti fakkaata karaan kun waan shiraan xaxamee jecha abiyyiin nu kuffisuu barbaade ifumaaf kuffisaa jira kufaatiin abiyyaan fagoonatti fakkaatu alaamatti deemaa jiru kanarratti. Gaarii Dr. Onne Galatoomii Daawit waan itti dabaltoo qabaatte itti dabaliitii sagantaa keenya xumurra. Dhugaa jeste waa'ee dhimma amma jette kanatti Biraanuun Sootee Doktariin Soorreedii lafa kaa'anii jiru. Fedhii baatiin dhimma ammaa kanarratti hundaa'ee dhimma filmaata adeemu kanarratti hundaa'ee kanarratti Dr. Abiyyi gadi ba'ee biyyittii ofii immoo faayidaa ummaticha biyya sanaaf yaaduu otoo hin ta'in faayidaa ofii isaatii fi turaatii aangoo isaa dheereffachuudhaaf aangoodhaaf gadi bahee kun immoo fedhii isaati yaada isaati akka yaada isaatti namnamuma dandeettii isaatii yaada sun yaada isaati garuu immoo uummanni Oromoo akka inni yaadu kanatti yaadaa jedhee hin yaadu maaliifoo jette gaafa inni gadi bahee fi gaafa inni gadi bahe uummanni Oromoo akka inni jiruu fi har'a iddoon Oromoo sammuu isaa jiruu fi Abiyyi jiru adda jira. Kanaaf inni akkuma dandeettii isaatii yaada isaatiin gadi bahe uummanni Oromoo immoo maaliif hawwiin inni isaa hawwuuf qooda beeku maal godhu akka beeku uummatichi ni beeka. Kanaaf uummatichumaa fi horiif ni irra wayyaa jedhee tanan yaada bitadheerra. Fayyaata yaada gaariidha. Hordoftoota keenya sagantaan marii daddabarsa odeeffannoo sona seenaa har'aaf qabaanne asirratti raawwata. Sagantaa ittaanu nama deebinee wal agarrutti bakka bultanitti nagaan bulaa bakka bultanitti nagaan oolaa warra deebi'ee wal argu nu haa godhu fayyaa ta'a. Doktoroonni Biraanuu fi Daawit sagantaan qopheessees nafeera irratti innaa hundaa nuffii malee dhiyaattanii yaada nu qooduu keessaniif fayyaa ta'a. Kanarraatiifis galatoomaa sagantaan keenyarraa asirratti raawwata. Ulfaaddu obbo barbaada nagaan jiraadha. Koronaa irraa of eegaa. Waan tokko don dubbanne darbuun barbaadu jaalla keenya guutuu lammii firoota isaatii fi akkasumas maatii isaatii fi jajjabinnaa fi egaa Waaqayyoo lubbuu isaatiif illee akka marata godhuun kan hawwa. Galatoomii Biraanuu. Ayyee galatoomi hunduu akkasuma. Hundumti keenya akkanuma galatooma. Isa keessa beekuun lolli tapha sanya bishee garba marikaa marooke maroo marii saba isa keessa beeku silaa lolli tapha isa gimbi isa beeki kan gooji birmaji biyya baaroo tumsa kan guddinaa tumsa isa najjo isa mandi kan keella mollagga kan du'e badee malee kan jiru wal arga osoo
kadida kompa chilimo kesa orfa kashugute isa jaldu isa ginji kangalesa isa boni